afaan oromoo dubbattuudha warra oromoo siin jedhuudha warra oromummaa isaanii mallaqaan gurgurateedha warra oromummaa isaanii manaan gurgurateedha warra oromummaa isaanii makiinaan gurgurateedha an dhugaa isinitti ma wanta akka jala sarare wallaalaa gadi Abiyyi Ahmad ga'u hin jiru addunyaa kanarra dhugaa jirtu itti marra jechuudha maaliif kana jetta yoo jettan waggaa dabre waggaa sadiin dabre keessatti namichi kun carraa mootummaa Itoophiyaa ta'uun arganne jechuudha Itoophiyaa keessatti mootummaa ce'umsaa ture aangoo gahaan qabu jennee bifa sanii yaadaa turre har'a wayita ijoollee oromoo afaan oromoo dubbata yaa akii waan Tigraay keessatti waraanni Abiyyi Ahmad dalage yaadattanii Banzin binoor xuruunoo gaafa jedhan san yaadattanii san nu yaadachiisan kaleessa Gujii keessatti wanti dalagame wanti kaleessa Boorana keessatti dalagame ilmaan Booranaa irratti dhalattoota ijoollee Booranaa irratti ilmaan Oromoo Wallaggaa bakka takka gadi yaasanii nama 8 fixanitti wallahi dheengadda Tigraay keessatti jenosaayidii ummata Tigraay irratti labsame santu har'a jenosaayidii Wallaggaa fi Oromiyaa bakka diqqoo quuqama sabaa qabdu irratti jenosaayidii labsamee jira jechuudha ummata keenya ummata Wallaggaa ummata keenya ummata Gujii lafarraa xuruuruudhaaf alaamaa isaanii kottoonfatanii tokkummaa isaanii jabeeffatanii ka'ee jira jechuudha xilaan kanarratti waan ani isiniin jechuu barbaadu namni kana viidiyoo Tigraay keessatti kanaan dura jenosaayidii Tigraay irratti dalagame yoo ka yaadattan taate ummata akkana sallabsiisanii ummata akkana dhaabanii duubaan rasaasan amaaranyaa dubbata baanzir biroo xuruunoo anatu dhufamoo fi ajjeeftadhanii ni rasaasa kana bum nama akkana tartiiba dachaasanii gaafa qida gagguura oola yaadattanii wanti kaleessa Gujii keessatti ta'e san nu yaadachiisa wanti Wallagga keessatti ta'e san nu yaadachiisa Oromoo sammuu kee keessatti zaakiraa namni sammuun teessa zaakiraa jechuun sammuu keeti dokumentii biraas hin barbaachisu waan Abiyyi Ahmad dalage sammuun keenya dokumantiidha sammuu keenya keessaa qabna jechuudha har'a jenosaayidii san Wallagga irratti labsee jira Gujii irratti labsee jira Oromoon kutaa biraa maa callisanii teettanii ilaaltan maal isin Oromoo miti isin ummata Oromooti miti wayta dhalataan afaan Oromoo dubbataa lubbuun keessaan baane jedhanii mataa namaa falaqan barabbora saasaan dhaanii quufuu dadhabanii hinduunee jirti turin jirti afaan Oromoo dubbataa nama jeefta abboleesso ani Oromoodha ja'a afaan biraa maan dubbanne afaanuma biraa maan dubbanne yeroo ilmi Oromoo akkasitti nama ajjeesu keessatti eessa dhayxarree warri dheengadda paarlaamaa Abiyyi waliin seentan sheekkoleen kaleessa Abiyyi waliin paarlaamaa seentan eessa dhayxarree wayta akkasitti ummata sallabsiisan isin amma ummata rabbiin sodaatu amma dhugumatti ati sheeka rabbi sodaatu amma ati dhugumatti sheeka rabbitti amanu hadiisa kam keessa jira ummata miskiina manaa baasanii rashanu quraana aayaa kam keessa jira meenaa fi sheekkoleen Abiyyi Ahmad waliin paarlaamaa keessa seentanii ta'aa jirtan hadiisa kam keessatti ilma namaa nagayaa manaa baasee hadiisa rashani jedhu mootummaa kana tumsitanii mootummaa kana waliin dhaabattanii ummata keenya ummata dhumaa jiru irratti jenosaayidii sheekkoleen labsitan wallahi rabbiin dachiifsamii uume isinitti halaalu hadiisni isin beeytan sun isinitti halaalu quraanni rabbii quraanni isin beeytan sun isinitti halaalu isini warri kaleessa Abiyyi Ahmadii beekamtii kenne paarlaamaa keessa teettanii shee'ee balu akkamitti hadiisa rabbii osoo aayaa takka onnee teessa keessaa qabdan osoo arfii takka onnee teessa keessaa qabdan wanni kaleessa Abiyyi Ahmad dalage waan gaariidha kaleessa aangoon qabu jettanii aangoo gahaa kennitanii fi muudame jettanii mootummaa Itoophiyaa ta'e jettanii waggaa 5 bulchi jettanii aangoo kennitanii fi ummata keenya waliin fixuudhaaf dhaabbattan jechuudha. Sheekiin Abiyyi Ahmad waliin paarlaamaa jirtu ijoollee kaleessa Gujii Boorana keessa dhumte itti gaafatamaan sii jenna jechuudha. Hadiisa rabbii osoo beeytu quraana rabbii osoo beeytu Abiyyi tumsitee du'a namaa irratti Abiyyi deeggartee zulmii namaa irratti Abiyyi deeggartee saamicha namaa irratti Abiyyi deeggartee dhiiga ilmaan namaa inni jiisutti paarlaamaa isaa keessa teettee ummata irratti warri murtee dabarsitan rabbiin dachiifsamii uume isinitti halaalu dhiigni ilmaan hiyyeessaa goota mara keessa jigaa jiru sinaa qabu abbaa feete yoo taate quraana rabbii yoo beeyte akkamitti zaalima waliin dhaabatta hadiisa rabbii yoo beeyte akkamitti zaalima waliin dhaabatta jarana gaafa dheengadda ummata Tigraay keessatti ijoollee Tigraay akkana tartiiba dachaasanii tara akkanatti nama nagaa rasaasan akkana dhayanii ajjeesan nama mara onneen nu cabe onnee ummata maraattu cabe Tigraay saba Oromoo illee ta'uu baatu ummata ilma namaati ilma namaa akka hin taanetti ajjeesuun suukaneessaa gadadoo mootummaa san biyya san keessa hin jiru jennee murteessine jechuudha mootummaan hin jiru jennee walii gallee fudhanne gaaziin osoo jiraatee gaaziin gubne daddafee dhumataa jedhan kaleessa Gujii keessatti waan santuu lammaffaa deebi'ee dhufe jechuudha tuni caafiidha beeka ka zaahira viidiyoo baasanii waraabiin nama meeqa ka zaahira viidiyoo baasanii waabiin ka gadi baasanii mana keessa ajjeesaa jiran nama meeqa ka viidiyoo isaanii gadi mul'isiin ka nama mana keessaa baasanii ajjeesan nama meeqa jarana rabbii keessanii jedha an afaan Oromoo dubbataa wayita afaan Oromoo nama dubbatu ajjeesu garaan akkami garaa jabaadha akkanatti
rasaasaan dhahee geesse ilamee lala jedhana rabbii jedha. Mana baasee deemeeni mana inni jiru bar mana inni jiru baasee deemeeni raasaa keessa geesse bakka raasaa geessetti uf duratti akkanachi dhaabee rasaasaan dhahee kuffise ilala rasaasaan dhahee kuffise geesse morma isaa irra dhahee dhaqee lammaffaa laalee lubbuun keessaan baane jedhee dhaqee lubbuu isaa ka keessaa baatee kan laalee lubbuun keessaan baane jedhee duutee jirti tuni duutee jirti afaan oromoo dubbata bar afaan oromoo dubbata bar afaan oromoo dubbata bar yaa rabbii kiyya zaman akkamii keessa jira zamana oromoon ilma nagayaa nama qulqulluu imaanuel wandimuu gaafa addabaabee irra shugguxii itti fannisaniitiin shugguxiidhaan ajjeesan oromoon martiin rifate kakalee isaa san maal jettanii kanama nagayaa mana keessaa si waamanii simaa nagaa mana keessa taa'u koottu gadi bayyisiin jedhanii achi garagalii jedhanii wayita si dhayaan biyyi tun biyya mootummaa qabdu jenneetiin mootummaa qabnaa jennee ummanni keenya galee nagaan gala mootummaa qabaa jedhee qotee bulaan keenya qotata mootummaa qabaa jedhee gabareen qonna deema wayita nama tokko nagaa gabbaasanii karaarraa rashanan addunyaan maa teettee nu laaltiidha nama kana dhibe addunyaan akkamitti teettee nu laalti biyya shiftaa wal ijaareetiin nama lamaa sadiin ummata qawwee qabu warri qawwee qabu nama qawwee hin qabne lafarraa fixuudhaaf wayita qophaa'etti addunyaan maaliif laalti namicha kana caalaa maal eeydi addunyaan Abiyyi Ahmad hangaasaa Ibraahimiin wanni isaa wal caalan hin jiru dhugaa isinitti himaan amma ifa baatee jirti dubbiin wannummaan inni barbaadee nama akka hangaasaa Ibraahim paarlaamaa naquufu waan sammuun isaa isan caalleefi waan beekumsi isaa beekumsa hangaasaa hin caalleefi waan dandeettiin isaa dandeettii hangaasaa hin caalleefi hangaasaallee yoo ta'e yeroo feesbuuk irratti ba'u akkuma Abiyyiin haasa'u haasa yoo waa dubbatu akkuma Abiyyiin dubbata hangaasaa Ibraahim mee laala yeroo liivii seenu yeroo feesbuuka seenu jechi inni jedhu isaa oli dubbiin inni dubbatu isaa oli haasofni inni haasa'u isaa oli arrabni inni nama arrabsu isaa oli Abiyyiin Ahmad maal beeka haasa'an alatti mammaa isa waan adda addaa mammaa kun alatti fakkeenya kaayee dubbii isaa tolchuun alatti mee beekumsummaan Abiyyi Ahmad beekumsa hangaasaa Ibraahim namni caala jettuu naafiti osoo dhuguma beekumsa hangaasaa caalu qabaate sila har'a ummanni keenya Boorana keessatti afaan Oromoo ijoollee dubbattu nama Oromoo viidiyoo waraabaatiin ajjeesa nama sodaachisuudha moo maaliin nama sodaachisuudha akkas godhuun nama sodaachisuudha fakkeenyi sun nama sodaachisuudha akka keetitti Abiyyi Ahmad haka keetitti akkasitti yoo rashante nu sodaachifte jechuudha warri lubbuun hafe bosona seenee daaraa si godha jechuudha wallaahi wabillaahi namni abbaa feete osoo rashante ummata Tigraay duuba dhaabattanii gaaziin gubna jettan harka kennachiisuu hin dandeenye Oromoos harka kennachiisuu hin dandeessu nama tartiiba addachaaftee oti ajjeefte ummanni si sodaata si fakkaata warra qara mana jirutu si jalaa dheessee bosona seenee si lola malee ati qawwee qabaaf nagaa ummataa eeguu yoo hin dandeenye qawwee qabaaf nama nagaa gadi baastee akkuma ajjeeftu taate waan biyya san keessatti ta'u arguudhaaf deemtaa jechuudha ati anjaa akka biyyi hin jirre goote Itoophiyaa wanni jedhu hin jiru ati Finfinnee qofa teettee waan Gujii dalagamu quban qabdu waan Booranaa dalagamu quban qabdu waan naannoo Amaaraatti dalagamu quban qabdu waan Wallaggaa dalagamu quban qabdu waan Tigraay keessatti dalagamu quban qabdu isin kantiiba ebaluu muudame muudaa abbaa barbaaddan akkatti tartiiba dachaaftanii nama rashanaa jiraattanii wal muudaa calla aangoo walii kenna itti qoodi aangoo har'a tarreessaa hartanii mire ebaluu ministeerota achirraa gattare gandarratti qoodaa jirtan nama ammoo ka waraana keessan ka qawwee qabuun ammoo nama manaa gadi baasa rashana obboleessoo ati nama akkami sammuu akkamiitiin deemtu beekumsa akkamii qabda namummaa akkamii qabda wayita waraanni kee viidiyoo nama waraamaa nama rashanu waan suukaneessaa kana kan godha genocide stop genocide in Tigray stop genocide in Borana stop genocide in Wallagga genocide kutaa kanniin irratti labsame wallaahi billaahi namni Oromoo taatee fayyaa qabdu si teessisa jedhee yaadu'a namni viidiyoo kaleessaa san arge eenyummaan abbaa eenyu akka biyya san keessatti yoo Abiyyi Ahmadii lukan dhiqin yoo waan Abiyyi Ahmad jedhen fudhatin yoo Abiyyi Ahmad waliin hin jiraatin namni jiraachuu akka Itoophiyaa keessatti hin dandeenye waadaa kaleessa argitan jechuudha jiraachuu namni barbaadu fala laallachuu barbaachisa addunyaan ammoo kana caalaa namicha kana nutti ilaaluu hin qabdu addunyaatti illee iyyuu qabna waraanni addunyaa Itoophiyaa seenee namicha kana nurraa dhoorguudha qaba addunyaan tumsa nuu godhuu qabdi ummanni keenya dhume jiran ummanni dhume ka viidiyoo waraaban caalaa ka lafa jalaan dhumaa jiru isaaban qabu wallaahi ka kaleessa Gujii keessatti akka godhan san Wallaggatti maatii tokko nama 8 gadi yaasanii maatii 8 tanuu rashanan yaa subhaanallah yaa sheekolee Abiyyi Ahmad waliin dhaabattan rabbiin isin hin dhiisu wallaahi rabbi isin hin dhiisu
Ani miskiinni kun abiyyi waliin hin dhaabadhu. Ani hadiisa rabbiin beekne kun abiyyi wajjin dhaabadhu. Ani waa'ee qur'aanni maal jedha? Zulmiin maali? Sharriin maali? Khayriin maali? Addaan hin beekne kuni abiyyi Ahmadiin tumsu. Har'a sheekoleen abiyyi Ahmadii hamilee taatanii gaachena taatanii fi gaaddidduu taatanii fi nama qali nama fannisi jettanii isa waliin dhaabattan rabbiin isinitti halaalu. Nuti rabbiin wanni caaleen jiru rabbuma isinitti ergina. Rabbiin sodaattaniimi hin beeytaniimi rabbiin. Rabbii isin sodaatan san isinitti qabnee jirra. Rabbii isin sodaatan saniin isin qabnee jirra sheekolee abiyyi Ahmadii tumsitan wallahi rabbi isin dura haa dhaabatu. Rabbiin ifaajee teessan isin harkaa balleessu. Isini namni du'a namaatitti gammachuu qabu. Isini namni du'a namaa jaalate akka namichi kun lafarraa nu baxaabbatee nu balleessu namni beekamtii isaa kenne. Isini sheekolee teenna. Ta osoo inni ummata keenya tartiiba addachaasee ajjeesu. Ta osoo inni ummata keenya addabaaba irratti ajjeesu. Aangoof jechamu. Aangoon barbuu an qabdu. Aangoo kaleessa rabbii isinii kenne bar. Aangoon aangoo caaltu bar hadiisa rabbiiti bar. Aangoon aangoo caaltu bar quraana rabbiiti. Namni quraana rabbii beeku. Namni hadiisa rabbii beeku maal barbaadda san caala? Maal barbaaddaati? Aangoon abiyyi Ahmad sii kenne maal sii godha? Dhiiga nama jiisuu malee. Nama miskiina ajjeesuu malee. Ummata dhiiga gadi naquu malee. Maaluma sii dabalamee aangommaan namicha kanarraati fudhatte. Rabbiin sii kenne. Hadiisaan onnee si guute. Onneen kee marti hadiisa. Dawwaa nutti goota. Jummaa salaachifta. Nama meeqa si duubaan hidhatee sitti si waliin salaata. Kana mara rabbiin sii kennee sadarkaa keessi oofe. Namicha ummata addabaabayii irratti nama sibiila harkaan qabne. Nama waan takka harkaan qabne nama miskiina koottu gadi ba'i jedhanii waamee kararra rashan waliin dhaabatta. Rabbiin isinitti halaalu. Wallahi rabbiin wal qabna sheekoleetiin. Isin warra abiyyi Ahmadii tumsitan. Abboo rabbiin isin haa diigu. Dhugaa rabbii amma rabbii walitti kadhannaayu. Wanni biraa wanni goonu hin jiru. Wanni goonu hin jiru. Namni anaan sobduudha jettu viidiyoo galeessa guji keessatti daragame anatu nama rashane. Anatu dhaqee guji keessatti ummata miskiina manaa gabbaasee ajjeese sobduu namni naan jettu. Akkamitti iji keessanillee waan agarra yaa ummata baliida. Yaa ummata bilxiginnaa kana. Maaluma isinummaan ilma namaati moo bineensa jedhani. Ilma namaati moo bineensa isin. Ummata akkasitti waamanii lubbuun keessaan baane jedhanii rasaasa takkatti dhayanii dhakkatti sadii quufuu dadhabanii lammaffaa itti deebisanii wayita akkasitti ilma namaa rashanan. Maasitti hin dhagayamne. Osoo fira kee ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Osoo obboleessa kee ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Osoo abbeeraa kee ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Osoo akaakayyuu kee ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Osoo abiyyi Ahmad ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Akka amma guji keessatti rashanan sanitti abiyyi Ahmad osoo namni carraa argate abiyyi akkas godhe maaltu sitti dhaga'amasi? Fira kee osoo akka godhanii maaltu sitti dhaga'ama? An du'a nama kamiitu na'u? Dhugaa siif hima. Du'a nama kamiitittuu hin gammadu. Warra qawwee qabatee isaan lolu abbaa fedhee ajjeesu. Sinigalee dhiira jechuun sani. Nama miskiina nama nagayaa nama qotee bulaa manaa gadi baastee ajjeesuun dhiirummaa miti obboleessoo. Dhiirummaa miti. Nama sodaachisuullee miti kun. Nama nagayaa sana ajjeese abiyyi namni si sodaatan jira amma. Namni si sodaatan jira. Akkamiin si sodaata namni yoo ati cal jettee nama nagaa gadi baastee ajjeefte. Bar mala laallata bar. Callisee si jala taa'een duuba akkanatti mala laalla. Ati mootummaa Itoophiyaa ta'ee maan hun jette dheengadda. Ummatan na filate maan hun jette dheengadda. Namni mootummaa biyya tokko ta'e ka isa filatee fi ka isan filatin illee kabajee walitti qabee bulchaa bar. Ka isa filateef ka isan filatin illee tokkoon laala bar. Mootummaan Ameerikaa dheengadda paartiin isaan mormuu isan filanne warra nan filatin jedhee nama kaanidhatti guure. Warra nan filatin jedhee kaan ajjeese. Warra nan filatin jedhee akka addabaabayii irratti ummata keenya booranaaf gujii wallagga keessa rashanaa jirtu kanatti rashane agarte ati yoo namni sin filatin bakka jiraachuun qabu biyya san keessatti namni paartii biraa deeggaru jiraachuun qabu biyya san keessatti ani jarana oromo rabbii keessanii jedha uu jedha iyya warri feesbuuka fayyadamtan warri sooshaal miidiyaa fayyadamtan addunyaan akka rakkoo keenya nu agartu jonosaayidii abiyyiin Ahmad oromo irratti labse ummanni keenya wallaggaa dhume ummanni keenya gooranaa dhume ummanni keenya gujii dhume ka viidiyoo nutti mul'isan caafiidha. Wallahi ummanni saabate lafarraa jiran ummanni dhume ummata duguuggaan fixe namichi ummanni gujii boorana hafaan jiru ummanni wallaggaa hafaan jiru jarana ummanni hafaan jiru osoo akkasi afaan oromoo dubbatu namni ummata keenya fixaa jiru bar jaran waraana naannoo amaaraa irraa galchanii warra garaa namaan lafne kana ijoollee oromoo warra akka abiyyi Ahmad walitti qabe nama ofiiti jedhee itti amanee warri inni nama ajjeesuuf duuban deebine kana achi erge ummata keenya miskiina manaa gayyaafte rasaasa takka dhoytee takkattiin sun quufsuu dhabnaan irra deebitee hin duune jettee mataa keessa falaxee mataa keessa dhayee ajjeese. Mataa keessa mee ilaala. Duubaan dhayanii hin jirti jedhee dhaqee lammaffaa mataa keessa dhaye. Viidiyoo sallaalee garanna cabe jechuudha. Afaan Oromoo dubbataa wayita wal ajjeefnu, afaan Oromoo dubbataa wayita wal balleessinu, mootummaa Itoophiyaati wayita jedhee dheengadda aangoo naa kennanii
ummata keenya kana filate tajaajiluudhaaf qophiidha. Kasi filaten tajaajiltaa kan si filatin guutuma dhabamsiisuu qophoofte jechuudha. Addunyaatti haa iyyinu jiran. Addunyaan furmaata nu haa gootu dhumnee jirra bakka. Ummanni keenya dhume. Ummanni keenya ummanni gujiif ummanni boorana waan isaan keessa jiran rabbiin viidiyoo kana ragaa isaanii bahe jechuudha. Viidiyoo kana tokko chanseeyina. Viidiyoo kana akka qallaalitti namni ilaaltu. Ati dhuguma oromummaa hin qabne. Hundi kee viidiyoo san poosti gootee addunyaa biraan ga'uu dirqama keeti. Warroonni olaantummaa qabdan hayyoonni Oromoo warroonni miidiyaa addunyaatti dhiyaatan. Miidiyaalee akka Ameerikaa, CNN, Reuters, miidiyaa gugurdaa miidiyoota kanneen biraan akka nu geettan. Miidiyaan Oromoo OMN galatoomi akka ajaa'ibaatitti hojjetaa jirta. Miidiyaan kuwwanis hojjetaa jirtan hundi keessanuu jabaadha. Akkasumatti hayyoonni Oromoo viidiyoo akkanaa kana nama sirritti waa'ee Itoophiyaa hordofu. Nama sirritti waa'ee akka Tigraay sanitti rakkoon kennallee akka nu ilaalamu. Jarana dhume ummanni keenya ummanni Wallagga. Ummanni keenya ummanni Gujii Booranaa hafaan jiru. Namichi kun achi deemee waraanaan loluu dandeettiin qabu. Namichi kun achi deemee akka dhiiraa namaan loluu dandeettiin qabu. Waraanni Abiyyi Ahmad akka dhiiraa achi deemee waraanaan loluu dandeettiin qabu. Waraanni Abiyyi Ahmad achi deemee akka dhiiraa qawwee tokkosuu dandeettiin qabu. Qotee bulaa gabaree dargaggeessa miskiina ganda keessa deemee fuudhee rashana sani jechuun loltuun Abiyyi Ahmad. Ilaalaalame loltuu Abiyyi Ahmad jechuun nama nagaa irratti qofa siviiliyaanii irratti qofa dhiira osoo taate Wallagga dhayxee waraana adda bilisummaa Oromoo waliin wal gaxxamta. Osoo dhiira taate ummata Tigraay galgalaa kana akkana qawweessi tokkosuu wal gaxxamta. Tigraayitti ummata nagaa ajjeesa. Asii Wallaggatti ummata nagaa ajjeesa. Guji Boorana keessatti ummata nagaa ajjeesa. Iddoo maratti dandeettiin isaa nama qawwee harkaan qabne qofa. Waraana isaa dandeettiin isaa nama qawwee harkaa qabu safara san hin gaanii bara. Laalamee jiran. Dandeettiin waraana Abiyyi Ahmad nama siviiliyaanii irratti qofa bakka. Bakka loltuu isaa bakka. Loltuu Abiyyi Ahmad jechuun siviiliyaanii ajjeesuudha bakka. Kana parsantii dhibbatti itti abana. Biqaatiin qaban bakka waraanaan lolanii, waraana dura dhaabatanii, waraanaan gaxxamanii, waraanatti dhukaasanii, waraanaan wal fixu hin beekan kan abaddan anatu isinitti himaa. Dandeettiin isaan qaban mana namaa dhaqaniitti qotee bulaa gadi baasan kottu shaneedhaati bum kottu juntaadhaati bum bakka loltuu Abiyyi Ahmad jechuun tana bakka tanaan alatti sanii olitti deeginaa sanii olitti yalla dhugaa isinitti himaa osoo afaan isaaniiti ol ta'uu baatte. Osoo afaaniin qofa dubbachuu baatanii miidiyaa harkaa qabanii mana federaala jedhame maqaan itti kenname maqaa federaalummaa kana qabatanii cal jedhanii olii gad fiigan malee waraanni isaanii guyyaa takka waraana Tigraay dura dhaabatee loleen hin beeku. Guyyaa takka kun yoo lolatti dhufu harkuma kennata ima booji'ama bakka. Yoo waraana Tigraay bira ga'u inuma booji'ama. Yoo waraana adda bilisummaa Oromootiin walitti gaxxamu inuma booji'ama. Harka kennachuu qofa ijji wadalaa. Waraanni isa kana takkatuu nama nagaa argatanii takkatuu nama qawwee harkaan qabne arganii. Takkatuu siviiliyaanii arganii bakka isarratti gootummaan akka jiraa jiru kwa hinduun dhaqee ajjeeseeraan itti deebisi quceedhayi quceesi haa dha'u rabbii hanjaa ka hagam jiraattan isinuyyuu hagam ka jiraattaniif hagam jiraachuudhaaf ummata miskiina manaa yaaftanii ajjeeftan dhiira yoo taatan maa warra qawwee qabatu waliin qaxxamne bada gadi galoo waraanaati bar walitti qabee akka ofii finfinnee keessa teettee achi ergitee ummata keenya qotee bulaa ganda keessaa walitti qabdee rashanti. Jabooma amma kun dhiira yoo taatan maaliif waraana akkanatti kallattii maraan dhukkee isin kaasu kana waliin gadhabne ummata kaleessa rashanta saniin dhiirummaa nu mul'iftu ummata surree normaalii godhatee deemu ka qawwee takka harkaan qabne tarasaasa takka harkaan qabne nama akka itti qawwee dhayan hin beeyne ajjeeftanii dhurummaa nutti argisiiftu ummata wallaalaa akkanaa kana biyya bulchaa jira ummata akkanaa kana rabbi Itoophiyaa darbe walumaa galatti ummanni siviiliyaaniin baraaramuudhaaf addunyaan ummata Itoophiyaatti tumsuu qabdi addunyaan ummata Oromootii baraaruu qabdi addunyaan ummata Tigraay baraaruu qabdi sabni kun lamaan dhumate ummanni keenya ummanni Oromoo lafarraa saabataa jira Abiyyi Ahmad wallaalaa walii qabee wallaalaa waliin lafarraa nu saabaa jira paarlaamaan inni dheengadda ijaarate paarlaamaa aktiivistii qofa paarlaamaan inni dheengadda ijaarate paarlaamaa namni barate keessa hin jirre paarlaamaa ijoollee feesbuuk irraa guuree ijaare wallaalaa dhakaa nama barate hin barbaadu dandeettiin isaanii ganda keessa deemanii nama guuranii ajjeesuu ummata nagayaa funaananii ajjeesuu kanaaf paarlaamaan dheengaddaa paarlaamaa warra feesbuukaa qofa namni biyya jijjiiruu danda'u tokko achi keessa hin jiru tokko abbaa feete ta'i ati warra feesbuukaati hundi keessan warra aktiivistii feesbuuk irraa iyyutu biyya bulchuudhaaf deemu osoo digirii takka hin qabne osoo sartifikeeta takka hin qabne osoo dandeettii takka hin qabne osoo barumsa kutaa lama hin baratin Itoophiyaa bulchuudhaaf achi jiran maaliif nama nagaa ajjeesuudhaaf qawwee yoo qabaatan na jalatti buli hin bulu dhuksitti ajjeesan wanni Abiyyi walii qabe san qofa paarlaamaa Abiyyi jechuun paarlaamaa akkasiiti aktiivistoota feesbuukaa qofa guuree walii qabe mee dhalataa Tigraay tokkocha keessaa fuutu
Nama tokkocha nama barumsa qabu nama paarlaamaa biyyi amma keessa jiru tokkochuma keessaa fuutu hundi isii tara ummata Facebook irraa walitti qabanii jara kanaan Itoophiyaa jijjiiruu deema. Isa dhumaa irratti harree akka qalamtu asallaa keessa ajajan. Bakka ummanni keenya ummanni Arsii waa maraa fudhate gabrummaa fudhate hiyyummaa fudhate amma harree itti qalaa jiran kun harree magaalaa jalaa keessatti harree qalan harree hagana muluu salphanne fa nuti ummanni sikkoo mandoo hagana muluu salphanne wayita harree fidanii nurra qalan namni dubbatu hin jiru hayyuu keenya nu keessaa baasanii hidhan namni dubbatu hin jiru gara marattuu harka kennallee gabra ashkar abiyyi ahmadi abbaan duulaa ashkar abiyyi awwaluu abdii ashkar abiyyi adaaneech ashkar abiyyi biraanuu juulaa ashkar abiyyi harreelleen Arsii keessa qalamte sanumaa irratti harreelleen nu keessa qalamte qabsoo kaleessa akkasii beekanii leenjisoo diigaa biyya leenjisoo diigaa keessa harreen qalamte bar biyya nadhii gammadaa keessa harreen qalamte bar biyya jawaar muhammad keessa harreen qalamte bar salphinni kanaa gadi hin jira ummanni keenya cim gootummaa kaleessaa nutti hima nuti warra akkasiiti harree masin keessa qalamtumaan mormanne waan biraa jawaarii dhaabaafachuu jawaarii maal godhuu rakkoo oromoo waliin tumsuu kanarra dura mee itti dhiisaasan harreema magaalaa asallaa keessa qalamtumaa gadi baatanii falmanne maqa balleessi ummata keenya sadarkaa kanatti tuffatanii sadarkaa kanaan nu gayan isa dhumaa irratti harree magaalaa teenya keessa qalamte jechuudha. Sinigale kana tokko salphinna guddaa wallahi billahi namni akka nuyi salphate hin jiru ummata keenya sikkoo mandoo macarrasha waaqoo guutuullee maqaa nyaanne gootota kaleessaa leenjisoo diigaallee maqaa nyaanne jawaar muhammadillee maqaa nyaanne nama gadii taanee jirra jechuudha. Dhugaa isinitti baala. Wayita har'a ummanni keenya asii guji keessatti dhaabanii tartiiba deebisanii sallabsiisanii ajjeesan an taa'ee laala. Taa'ee laala ummanni keenya ummanni sikkoo mandoo barra waan godhu beeka barra. Wayita itti ka'e waan godhu beeka maaltu isin keessaa bade jiran rakkoo kana maratti akkamitti callisanii ilaaltan harree nu keessa qalan callisanii ilaaltan ummata keenya kadhumuu birmadhaa cim takkaa gadi bayaa qabsaayaa cim hayyuu keessan ka hidhamee qabsaayaa cim harree isinitti qalan harree illee cal yaa rabbii kiyyaa ofii nama meeqa namni Arsii keessaa bahee aangoo qabu namni boota gaggaarii itti kennan yaa ummata birrirraan hamne yaa ummata birrii jalaa asin deebine yaa ummata kabajaa ofiin beeyne yaa ummata namummaa ofii ofirraa mulqe sammuu keessanitti deebi'a. Sammuu keessanitti deebi'a. Waan biraallee dadhabdan harree falmadha. Ulamaa'ota baay'ee jira Arsii keessa. Sheekolee gugurdaa baay'eetu jira Arsii keessa. Arsii harreen asallaa keessa wayita qalamtu cal'isaatu malaala. Waan dalagaa jiran kana malaala. Kanaaf Oromoo hundi keessan ummata wallaggaatii sagalee haa taanu. Ummata wallaggaatii haa tumsinu. Ummata wallaggaatii haa iyyinu. Rabbiin tana keessa nu haa baasu addunyaan akka mootummaa kanarratti tarkaanfii fudhattu addunyaan akka biyya san keessa seentee nas bee ummata miskiinaa baraartu ummanni biyya sanii karasaa sarraa hafe beelaan dhumuudhaaf deema karasaa sarraa hafe beelaan dhumuudhaaf deema mootummaan kun dandeettii waraana dhaabatee ittiin loluun qabu isinitti himna dhageeffadha wanni isaan ajjeesuu danda'an ummata nagayaa ummata miskiina siviiliyaaniidha siviiliyaanii jechuun nama qawwee hin qabne nama rasaasa hin qabne nama waan takka harkaa hin qabne addunyaan joonosaayidii ummata wallaggaa irra labsame joonosaayidii boorana irra labsame joonosaayidii guji irratti labsame dhaabuudha qabdi hatattamaan oromoon gadi ba'ee iyyuu nurra jira gadi baanee gangalachuun nurra jira gadi baanee addunyaan akka nu tumsitu godhu nurra jira yoo kana godhuu baanne salphina guddaa dhufaa jira rakkoo guddatu as deemaa jira ummanni keenya har'a warra viidiyoo feesbuuk irratti ba'esan waan suukaneessa argitan san ummata nama lamaa sadii jarri gadi rashanan sanii argitaniimi ka viidiyoo waraabin isaa ban qabu. Sinigalee warri viidiyoon hin waraabamin isaa ban qabu. Kanaaf baay'ee natti dhaga'ama. Dhiira yoo taatan jaran waraanni Abiyyi Ahmad yoo dhiira taatan warra qawwee qabuun lolaa nama nagaa mana baasanii ajjeesina. Warra qawwee qabuun walgaxxama warra qawwee qabu bakka baay'ee jira yoo barbaaddan Oromiyaa keessa Guji jira. Wallagga jira, Boorana jira, Shawaa giddu galeessaa jira, asiin naannoo Amaaraa yoo dhuftan, Walloo jira, Affaar jira. Kana keessaa nama dhabdanii nama nagayaa manaa baasanii ajjeeftu. Nama itti qawwee tokkoftan dhabdanii, nama irratti dhiirummaa keessan argisiiftan dhabdanii, nama nagaa nama waa takka harkaa hin qabne nama miskiina manaa baasanii ajjeeftani kun dhiirummaadha. Dhiirummaadha kun. Amma waan isin dalagaa jirtan nu galee jira jechuudha. Wanti isin godhaa jirtan takka takkaan arfiidhaan nu galee jira jechuudha. Kanaaf falli jiru maali? Addunyatti hayyinu. Addunyaan ummata keenya baraaruudha qabdi bakka. Addunyaan nu baraaruu qabdi ummata keenyas baraaruu qabdi.
addunyaan nu baraaruu qabdi ummata keenyas baraaruu qabdi namichi nama akka ofii Facebook irraa walii qabe paarlaamaa jedhee ijaarate paarlaamaa seeraan guunne paarlaamaa gosa tokko paarlaamaa nama tokko qofaan ijaarame jara kanatu Itoophiyaa bulchaa jira namni Itoophiyaa bulchu Itoophiyaa hunda walii hammatee bulcha namni Itoophiyaa bulchu Itoophiyaa hundaaf nagaya yaada namni Itoophiyaa bulchu Itoophiyaa hunda ilaallata Itoophiyaan inni bulchu Itoophiyaa hangaasaa waliin ijaaratan Itoophiyaa hangaasaa bicha Itoophiyaa ijoollee Facebook irraa walii qabe abiyyiin bulchuu barbaadu eenyumaayyuu bu'aan qabdu eenyumaayyuu isin hin jaa wallaahi dhugaa isinitti hima paarlaamaan abiyyi ahmad paarlaamaa aktiivistii Facebookaati warra Facebook irraa iyyuu qofa walii qabee biyya bulchaa jira warra kaleessa qabsoo Oromoo fakkaatee aktiivistii Oromootiif hin jedhee Facebook irraa iyyaa turetu har'a sadarkaa ministeerummaa keessa galee sadarkaa mana maree bakka bu'ootaa jedhamee Facebook irraa dhufee nam tokko mana maree bakka bu'ootaa ta'uu hin jira agartaniiti barumsa tokko osoo hin qabne namni osoo digrii takka hin qabne digrii akkasii qaba digrii lammaffaa digrii sadaffaa jedhanii maqaa laakkaanii bilaashatti digrii walii kennanii ka ijoolleen teenna barumsa isaanii irratti yuunivarsiitii keessatti jilbi luqqa'ee harki kun ciqileen luqqa'ee asitti gurmuun kun luqqa'ee jilbi isaanii kun luqqa'e warri barumsa seeraa qabu tokkochi hin mindeeffamne warri yuunivarsiitii keessatti mogoleen caccabdee luyti irraa yaa'ee harki isaanii kun ijji isaanii tun osoo kitaaba dubbisan osoo qu'atan itti dhamaanii itti weeraraman hojiin arganne bara hangaasaan Ibrahim Facebook irra taa'ee Jawaar Muhammad arrabse Jaal Daawud Ibsaa arrabse Profeesar Maraaraa Guddinaa arrabse mana marii bakka bu'ootaa ta'e bakka tanuma qofaan argate bara tanuma qofaan argate sinii galee tanuma qofaan argate waan biraa waa takka of keessaan qabu kanaafi Oromoon walii haa tumsinu walii haa birmannu ummata keenya Wallaggaa ummata keenya Gujii ummata keenya Booranaa akkanatti ilaaluun sirrii miti tokkummaadhaan kaanee haa iyyinuuf ala warri jirru gadi baanee addunyatti haa dhageessifnu abiyyiin ahmad ummata Oromoo fixe siviiliyaanii lafarraa dhabamsiise waraanaan wal lolaan jiru waraanatti qawween tokkosu qawween isaa ka tokko ummata nagaa irratti jenne addunyaa irratti gadi baanee hiriira haa baanu irra deebinee bifa haarawaan sagalee keenya haa dhageessifnu stop genocide in Borana stop genocide in Wallagga stop genocide in Oromia stop genocide in Tigray abiyyiin ahmad genocide kana yoo dhaabuu baate gadi baanee addunyatti haa iyyinu gadi baanee addunyatti haa iyyinu addunyatti iyyuun dirqama kenna bakka kanan goonetti namichi nu fixuu edaa ummata miskiina takka takka yaasee fixuu edaa dirqama marti isaa ashkara ta'ee isaa ergamuu qaba jechuudha hundi isaa dirqama ashkarummaa isaa fudhatee isa jalatti galee ashkara ta'ee isaa ergamuudha jechuudha wanni inni barbaadu kana qofa bakka ashkara taatee isaan ergamnetti carraan si eeggatu du'a carraan si eeggatu rasaas carraan si eeggatu si rashanu Oromoon irra carraa biraan qabdan Oromoon Gujii keessa jirtan Oromoon Boorana keessa jirtan Oromoon Wallagga keessa jirtan qabsootti seenaa manaa baasanii isin rashanaa jiranii miliquudhaaf qawwee isin barbaachisa lubbuu keessan baraaruuf qawwee isin barbaachisa teettaniin eeginaa namicha zaalima kana teettaniin eeginaa gadi galoo kana teettaniin eeginaa nama namaa gadii kana teettaniin eeginaa nama siviiliyaanii ajjeesu gadi bayaatiniin waraana dabalamaa ofirraa faccisa nama nagaati jedhee nama nagaa dhiisaan jiru namni kun nagayaan beeku namichi isin irratti xiyyeeffatee jira Boorana irratti xiyyeeffate Gujii irratti xiyyeeffate Wallagga irratti xiyyeeffate sababiin itti xiyyeeffate maali gabrummaa keen fudhannu ashkarummaa keen fudhannu jettanii waan mormattaniifi warra ashkarummaa isaa fudhate akka barbaade keessa burraqaa jira warra gaangee ta'ee isaa gulufaa jiru akka barbaade keessa gulufaa jira kutaan kun wan farda isaati gaangolee isaati harroota isaati yaabbatee gulufsiisa kutaa mara keessa harree godhate hindide kutaan kun lamaan jechuudha Boorana hindide Gujii hindide Wallagga hindide kutaan Oromoo kun ammoo akka harreetti duude jaraa irra bahee ashkarummaa godhee duude jaraa keessa gulufaa akka harreetti yaabbatee Oromiyaa hunda keessa gulufaa jechuudha mee kutaan abiyyiin ahmad keessa sochoone kamtu jira sodaadhaaf Wallaggaaf Gujii waan godhu dhabee ummata siviiliyaanii manaa baasee akkana rashana jechuudha waraana sodaadhaaf ummata magaalaa takka seenanii magaalaa takka nama gabbaasanii nama nagaa rashana kana amma mootummaan isin waggaa 5 biyya bulcheettaniitiin bira teettan kana mootummaan isin amma muudanii muudama harawa kennitanii fi bira teettan kana nuti dheengadda mootummaan kun faayidaa qaba yoo gara fuulduraatitti sammuu qabaate biyya sanii bu'aa buusuu danda'a nagaa buusuu danda'a nu jennuun kana mootummaan amma biyya san keessa nagaa buusuu danda'u kana amma mootummaan sadarkaa hangaasaa Ibraahim gabbu'ee sammuu isaa yaadu kana namni jijjiirama Itoophiyaa fidu kanatu lola dhaabuu danda'a kanatu tasgabbii uumuu danda'a wallaahi kuni wanni takkattiin isa barbaachisu yoo du'een alatti jijjiiramni biyya sanii dhufu takkan jiru agaa biyyiin lubbuun jiru isinitti maan dhugaa isa dhuma inni waan takkan beeku namichi
osoo waa beekee ummanni keenya kaleessa boja boorana keessa rashaname sun irra shanamu ture. Maaliif aangoo argadhee carraa biyya kana bulchuun akka kennanii nama kamuun ajjeesuu tasgabbiidhaan biyya nagaatti ofa jedhee yaaduu qaba ture. Waan akkasii qubaayyuun qabu. Qubu mallee bakka qawwee itti kennan bakka tokko sun beeku qawwee masan namatti tokko sun beeku. Sila akka seeraatitti qawween ka tokko sibiiliyaan irraa miti. Nam tokko yoo yakka qabaate irra shanan mana murtiitu jira. Manni murtii isaa hoo mana murtiitu jira. Manni murtii seera Itoophiyaa keessa jira. Mana murtii qabdi Itoophiyaan irra. Qabdi mana murtii. Barjaran har'a hangaasaa si ajjeesa bar seerri hangaasaa gaafatu hin jiru barjaran. Hagana guutuu taate bar Itoophiyaan. Milishaa si ajjeesaa bararra. Duraan namni nama yoo ati yakka dalayte tarkaanfii sirra fudhachuu Riippaabilikaan gaartii waraana federaalaa kana ka jedhan kanatu tarkaanfii fudhata duraan Itoophiyaa keessa jechuudha. Har'a jarana ganda keessa gadi bu'ee bulchiinsi gandaa si ajjeesar. An dhugaa isinitti himaa. Har'a sadarkaa Itoophiyaan itti jirtutti carraa bulchiinsi gandaa si ajjeesuuti har'a. Bulchiinsi gandaa yoo ati xiqqooma dura dhaabbatte si ajjeesa. Maaliif ajjeefte? Abiyyiin deeggaruu siin jedhan bakka dhumate. Allaqee tanuma waan Itoophiyaa keessatti dubbatamtoonni biraan jiru. Namni biyya san keessatti carraa Itoophiyaan mutate takka biyya san keessa wanni akkana argameemu. Zabana Mililikis haa ta'u, zabana Haile Sillaasees haa ta'u, zabana Dargiis haa ta'u kun hin jiru na fakkaata. An akka ammaa kanatti adda na fakkaata ka ammaa kun. Sababiin isaa bulchiinsi gandaa si ajjeesuu carraa qabaara. Milishaan si ajjeesuu carraa qabaara. Ganda keessatti koree ganda keessa shuuman si ajjeesuu carraa qabdeera. Maaliif seerri hin jiru kaa? Maa ajjeefte jedhee namni nama gaafatu tokko illee hin jiru. Amma ijoollee leengadda kalee rashanan kana eenyu ajjeese? Beekamtii argate manni murtii itti murteesse yakka maalii qabaa hubatanii maal balleesse gaafatame qoratame badiin isaa maali qaama kamiin walitti hidhata qabu rakkoo isaa irraa arganii maa seeraan itti murteessin odoo seerri jiraate Itoophiyaa jechuun jarana tana Itoophiyaa jechuun tana biyya mana murtii hin qabne biyya abbaa langaa hin qabne biyya abbaa murtii hin qabne biyya poolisiin bakka si qabessi ajjeesu biyya poolisiin mana seeraatti sin dhiyeessine biyya poolisiin hidhaa sin geessine biyya poolisiin itti si rashan Itoophiyaan sadarkaa kanarra jirti. Itoophiyaa Abiyyi Ahmad jechuun tana. Itoophiyaa Abiyyi Ahmad jechuun tana. Yakka takka dalaydee dhiisee sin gaafatan. Qormaan hin jiru, si qorachuun hin jiru, maal balleessee baluun hin jiru. Rashanu achi gargali bum 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 achi gargali bum 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 allaqe. Sanirraan si bira dhaabatanii lubbuun keessaa baateef keessaan baanne eeganii keessaan baane jedhanii deebisanii rasaasa biraatiin si dhawu. Abbaa murtiiti jechuu marti isaa. Itoophiyaa jechuun isii tana. Itoophiyaan hangaasaan ijaaraa jiru isii tana. Itoophiyaa Abiyyiin Ahmad ijaaraa jiru isii tana. Jaalattanii jibbitanii tana Itoophiyaan. Manni murtii tokko hin jiru Itoophiyaa keessa. Poolisiin bakka si qabe si ajjeesa. Seeratti sin dhiyeessu. Hattuu yoo hatte maal godhan seeratti dhiyeessan. Har'a hattuu hatte taanaan si qabnaan si ajjeesanii bara. Agarte poolisii basi qabe san tochumarra rasaasaan si dhiyeessi biraate. Maal balleesse hin hate. Allaq dhumate. Nama hateen ajjeeftaaree seeratti hin fiddu hin jiru waan akkasii du'uu qofa. Itoophiyaa jechuun tana tana. Addunyaan waan akkanaa callistee ilaaluu qabdiire. Waan akkana qabu kana addunyaan callistee ilaaluu qabdi moo namichi kun dirqama furmaata argachuudha qaba uummanni biyya sanii jiraachuudha. Namichi kun karaa goruu qaba moo akkanatti waggaa shanan kana. Nama yakka takka hin qabne yooma yakkaayyuu qabaate namni mana murtiittuu laalee sitti murteessa malee milishammaa yookaan namnummaan ganda keessa deemu tokko qabee sin ajjeesu. Sanumaayyuu namni har'a akka dhuunfa aarii walirraan qabuun nama ajjeesaa jira bara. Amma uummata Gujii keessatti kaleessa dhume kana. Nama akkamitti du'ee beeytanii? Uummanni Boorana keessa rashame nama akkamii beeytanii? Nama xiiqii walitti qabaniin kaleessa mufiin jiru tokko bulchiinsa gandaa haa ta'u kadiireen ganda keessaa gootiif maalii keessa jirtu? Waraana milishaa kana qabattee fuutee harka fiddee ebaluun kun shanee dheettee itti argisiiftee ajjeefti jechuudha. Maaliif wallolanii waan jedhaniif komii waan walirraa qabaniif zannii waan walirraa qabaniif Abiyyi Ahmad fayyaalessa rabbii kana horii bakka aarii itti qabe ebaluun san dhaqina ajjeese allaqee. Kanaaf dhumaa jira namni biyya keessatti. Itoophiyaan har'a akka aarii walitti qabu wal fixaa jira namni. Akka mufii walirraa qabu wal fixaa jira namni. An dhugaa isinitti himaa. Biyya san keessatti namni duraan aarii walirraa qabu namni duraan gadoo walirraa qabu machal wal godhaa jira. Machal warri aangoo qabu nama tokko hambisaan jiru. Aarii irraa qaba gurbaan sun akkana na godhe kanaan dura. Nama keenya akkana godhe bakka kotta. Maal jennee ajjeefna shanee. Itti maxxansan maqaa maaliif hin gaafatan achiin deemanii achi garagalii qofa bakka. Karaa shan hoo namichuma sani. Itoophiyaan boddabti isii tara jiran. Itoophiyaan parsantii isinitti majala sararee Itoophiyaa jechuun tana jechuu kiyya. Uummanni akka zannii walirraa qabu wal hambisaan jiru. Wallaahi billaahi shayni odoo hadiisa rabbii beeytu Abiyyi Ahmadii tumsitu abboo rabbiin hadiisa keessan si keessaa hafuudhu.
du'aa isitti goonaa yunda'u si keessa haa fuudhu laal waan rabbi si kenne san si keessa haa luqqisu rabbitu si kenne mi kaleessallee si keessa haa fuudhu akka abiyyii kana wallaalaa dhagaa si haa godhu abiyyiin amma wanta kan beeku bar qulqulluu dhagaa qulqulluu akka abiyyi ahmad kana rabbi sinaa godhu warra abiyyi ahmad osoo inni dhiiga ummataa jiisu osoo inni dhiiga ummataa gadi naqu akkana cal'istanii ilaaltan akkuma isaa san dhagaa isinaa godhu inni dhagaadha bar wanta kan beeku bar waan takka hin yaadu maalin jedhu cim namni yaadu jarana namni yoo aarii walirraa qabaatee mufii qabaate bakkuma argee wal ajjeessa uffata poolisii uffate shane bakka maqaa itti maxxansan ajjeesuudha maaliif akkana jette hoo jettan waraana isaa akka takkatuu dhaqee waraana lolo gartanii waraanuma abiyyi ahmad dhaqee waraana lolee hinjifate takka dhageettanii tigraayin baatii 11 lole hinjifatee dhageettanii wallaggaa waggaa 3 lole hinjifatee dhageettanii hin dandahan jedhana maal taatanii loluu kallattiidhaan dhaabatanii loluun qaban nama zannii sirraa qabutu nama aarii sirraa qabutu nama duraan wal lolteentuyyuu poolisii qabatee ganda keessaa si fuudhee shanee dheedhee sira shana malee amma nama dhumaa jiru kana osoo mincii jala qorattanii tarkaanfiin kun gara siin deemaa jira na fakkaate biyya san keessatti seerri hin jiru namni qawwee fannifatee deemu kamuu nama aarii wayii itti qabdi yoo itti matte si ajjeesuu qofa shaneedha ittaan bakka maqaa biraatti dhiiste shanee dhumate yookaan wayyaanee deeggara junta namni sun ammoo osoo seeraan qabanii mana murtii keessanii badiin kee maali abbooti maal dalayte ayyakka takkallee hin qabu lakki waan aarii narraa qabuuf kana na godhe hin gaafattanii akkamitti nama nagaa ajjeesuu deemtaniin hin jiru kaaseerri eenyuun gaafata mana murtii kamsi keessa carraa mana hidhaa geessu hin jiru warra amma namni kaleessa boorana keessarra shanan suni silaa mana hidhaa geeffamee hidhamuu qabaami osoo yakkamaayyuu ta'e hin jiru kaa'isa siidhaan mootummaan qabdu biyyi shifta biyya bulchaa jira shiftaan feesbuuk irraa guuree wal ijaarate feesbuuk irraa wali qabame shiftaan mana marree jedhee shiftaan wal ijaarate mana maree san keessa Tigiraa hin jiru Oromoon achi keessa hin jirtu Oromoon achi keessa jirtu ta'a Amaara bakka buutee mililikii walii galanii marti isaa warra mililikiin fudhate Itoophiyummaa fudhatanii nama kaawwan nama waa'ee jaraan dubbanneen ajjeesu jara kanatu biyya ijaarataa jira shiftaan feesbuuk irraa wal ga'ee feesbuuk irraa wali qabee Abiyyiin Ahmad jara kana waliin biyya ijaaraa jira akka mufii walirraa qaban akka aarii walirraa qaban jarana jaalattanii jibbitanii biyyi Itoophiyaa isii tana jechuudha ani kanatti dhagaamu addunyaan haga yoom teessee ilaalti dhuguma rabbi Itoophiyaan mootummaa qabdi jettee addunyaan teettee ilaalaa jirti ayyayayya wallaahi addunyaan tunu numa shawwadamtee bara Abiyyiin amma dhuguma rabbi mootummaa Itoophiyaati wayita namni kun bakka argetti rashanamu wayita namni komii walirraa qabuuf wal fixu wayita namni zannii walirraa qabuuf bakka mara wal ajjeesu akkamitti mootummaa Itoophiyaati jedha mootummaa Itoophiyaa waan taane nama tokko yoo qabdan seera dhiyeessaa jiran rashanii namaan jenne bulesso maaf akkas hin jenne eega mootummaa Itoophiyaa taate nama tokko qabdanii yakkamaa yoo qaban seera dhiyeessaniin ajjeesinaa fida yakka isaa qoratamee mana murtii qabda eessa jira manni murtii kee hanga isaan abbaa murtiiti Itoophiyaa keessatti jaalattanii jibbitanii agartanii hanga isaan abbaa murtiiti yoo barbaade idmee likkii si murteessa yoo barbaade si rashana yoo barbaade si hidha yoo barbaade addabaaba irra viidiyoo waraabee si ajjeesa hanga isaa hunda isaa abbaa murtiiti poolisiidha abbaa alangaati mana maree bakka bu'ootaati paarlaamaa biyyaati alla qallan tanuma dhugaa hin jirtu wanti biraa wanni Itoophiyaa keessa jiru takkallee jiru wallaahi dhugaa Itoophiyaa biyya hama jechuun isii tana baddabut qabatamatti waa'ee Itoophiyaa namni baruu barbaadan Itoophiyaan isii tana manni murtii Abiyyi hanga isaan Ibraahim abbaa murtiiti abbaa alangaati poolisiidha ajajaadha firdii fedhe si dabarsa si ajjeesuu mirga qaba si hidhuu mirga qaba si rashanuu mirga qaba waggaa 8-9 si murteessuu mirga qaba yaa subhanallah zabanul akhirin keessa jirti Itoophiyaa zabanul akhirin keessa jirti Itoophiyaan tana biyyi Itoophiyaa isin Itoophiyaa ittaniitiin agaree Itoophiyaa ittaniitti ay farsim jedhaa jirti isiillee zabana hangaa isaan itti biyya bulchaa jiru zabana hangaa isaan murtii dabarsu zabana hangaa isaan osoo kutaa tokkoon baratin osoo gulmaasaan baratin mana maree bakka bu'ootaati jedhanii feesbuuk irraa nama akkanaa walitti qabanii jara kanatu biyya san bulchaa jira Itoophiyaa jechuun tana jaran jaalattanii jibbitanii kaleessa waan guddaa wayii nu fakkaata manni maree bakka bu'ootaa kaleessa waan guddaa wayii na fakkaata na paarlaamaa yoo jedhan nama barate wayii hayyoota wayii beeytota wayiitu waan biyya bulchuu na fakkaata adaa jara nama mana maree bakka bu'ootaa jechuun durriyyee mooyii kararraa qabdee walitti qabattee nama namni hin beekne maqaa isaa dhoysitee bifa saniin itti fayyadamta malee ani ka Itoophiyaa kun naan galu Abiyyiin Ahmad amma sammara badheetti waase hangaasaa fidee achi kaa'u namni hangaasaa hin beekne amma nama gaarii wayii si'a bar osoo isa beekuu baanne nama gaarii seena mucaa tokkollee ka feesbuuk irraa galchan maqaan isaa maayin isanillee maqaa isaallee hin beeku sunillee dheengadda paarlaamaa keessa jira
Jeneraal Abbabaa Garasuufa jara kanniin tuyyuu mana maree bakka bu'ootaa ta'e jara nama mana maree bakka bu'ootaa jechuun maali? Nama barate moo nama yaaduu danda'u moo nama biyya Itoophiyaa sanii yaadu moo nama aariitti qabu shiftaa jedhee ajjeesu. Itoophiyaan tanarra yoo jaalattanis yoo jibbitanis paarlaamaa jechuun paarlaamaa kanarra mana maree bakka bu'ootaa jechuun mana maree bakka bu'ootaa kana poolisii wayituu hin jiru Itoophiyaa keessa hangaasatu ajaja raayyaa ittisa biyyaa Biraanuu Juulaa hangaasa ajaja warri miskiina rabbii kiyya. Tana Itoophiyaan uffata barruu uffatanii deemuun laalina isin sammuun isaanii hin jiru. Uffata poolisaa uffatanii maajanii deeman nama dhiituu nama ajjeesuu bakka hojii isaaniiti kun. Jeneraal Biraanuu Juulaa daayirektii hangaasaan ajajuu dandeettii qaba. Baacaa dabalee kallattiidhaan hangaasaa Ibraahim ajajuu dandeettii qaba. Itoophiyaa jechuun tana. Akkamitti isiniin galle sammuun keessan? Biyya sadarkaa kanatti gadi buutee uummata miskiina ganda keessa deemtee quurtee mana yaastee rashantu Itoophiyaa atfarsiim Itoophiyaa haqaree jedhanii kanaaf jecha namni kun du'aa jechuudha. Angatee qallaal jira biyyi rahmat. Rabbii keetii jedhi Itoophiyaa tapheeti. Itoophiyaan itti angatee of qaltuuf. Biyya hangaasaan Ibraahimitti waraana olii gatas karakkaree ajaju. Biyya namni kararraa dhufe marti feesbuukumarraa dhufee waraana qaxaaqqatee ajaju. Biraanuu Juulaa har'a Abiyyi Ahmadii miti hangaasatu ajaja. Isinitti maa? Biyya waraana san keessatti waraanni biyya sadii akkamitti mee Abiyyi Ahmad akkamii akkana nama nagaa ajjeesa uummanni waraanni nuti baasnee bobbaafnu ajarana waraanni keessan ajajaan qabu. Waraanni adda bilisummaa irraa ajajaa qaba. Woboon sitti majaalattee jibbite. Ajajaa zoonii kibbaa, ajajaa zoonii giddugaleessaa, ajajaa zoonii lixaa, ajajaa zoonii jedhee isa kana jalatti abbaa 10, abbaa 100, abbaa 20, abbaa 50tu jira. Kallattiidhaan murtee isaa kennamee jira. Nama ajjeesi jedhamee isaa kennamu jira. Nama ajjeesin jedhamee isaa kennamu jira. Akkaataa itti nama ajjeesan qaban yoo nama booji'an akka keessan hin rashanan. Waraana jechuun isa kana. Waraana sabaati jechuun isa kana. Waraana ummataati jechuun isa kana. Nama biyya bulchuu danda'u jechuun isa kana. Keessan kunoo hangaasatu ajaja Biraanuu. Murtii dabarsi dhaqii rashan. Harka akkana godhee fiiguu qofa bakka. Biyyuma Itoophiyaa jedhamtu sanuu hamilee nyaattan isinis. Dhugaa isinitti himaa. Itoophiyaan kaleessa nama sammuu qabu qabdi xiqqoollee ta'u. Nama barateen hoogganamaa turte. Har'a ammoo taraa feesbuukii warra feesbuuk arbanyoochi jedhan santu har'a Finfinnee keessatti mana maree bakka bu'ootaa ta'e. Abbaan alangaallee hangaasa waa warra namni amma Jawaar fa'aarratti murtii dabarsuudhaaf taa'u hangaasaadha bar. Maal taatan isin? Abbabee Garasuu fa'a bar. Jawaar Muhammad irratti murtii kakennu amma mana murtii biraa soixanii. Miskiina rabbiitii bar isin. Wallaahi alatu isinitti maal. Biyya san keessatti abadan amma booda manni murtiin jiru hin eegina. Wanni hangaasaan murteessan taate Itoophiyaa keessatti amma jaalattee jibbite. Kanaaf Biraanuu Juulaa baacaa dabalee warra galgalaa ganama TV irratti bahee haasaa godhu kana hangaasaa Ibraahimtu ashkaraakara amma booda. Maaliif? Paarlaamaa jechuun agartan milikkata isaa dheengadda. Abiyyiin Ahmad wallaalummaa isaa nutti gadi baasee paarlaamaa ijaaradhe jedhee ummata akkanaa kana fidee achi keessatti gaafii gaafadhu jedhee achi taa'ee kolfa. Biyya bulchaa jira ka xaqlaa ministeerii. Wayi miskiinummaa. Waraanni biyya sanii dhugaa rabbiititti osoo namni Itoophiyaa jaalatu jiraate silaa yoona Abiyyi Ahmad harka isaa sassalataan duubatti hidhanii seeraaf dhiyeessan ture. Otoo Itoophiyaan seera qabaatte. Osoo akka isin jettan san Itoophiyaan biyya kabajamtuu taate. Osoo akka isin jettan san Itoophiyaan biyya guddatte taate. Osoo akka isin jettan san Itoophiyaan biyyuma dhuguma tallaqa gariisan taate. Abiyyi Ahmad silaa irra kachi godhanii salsalataan hidhanii bataarik qammaxaal sila. Taarikaaf ta'a sila akkasitti hidhanii. Siigalee maaliif kana jetta hoo jettan Itoophiyaan zabana isaa keessatti salphatte takka akkatti hin salphanne. Zabana Mangistuu Hayilamaariyaam biyya bulchetti ummata lolaan saabuun isaa dhugaadha garuu Itoophiyaan akkanatti hin salphanne. Itoophiyaa bararra Suudaaniin dachii isii guurattee kiiloomeetira meeqa keessa seente rafaan raftee saliixii isii irra birbirri akkana laakkaa jirti bar. Asiin isiyaasa warqii baadimmee fudhatee kan uummanni 100,000 wayi irratti dhume fataa jedhee baadimmee irraa waan barbaade akka godhaa jira bar. Itoophiyaan haga har'aa salphattee hin beektu. Haga yeroo Abiyyi Ahmad biyya bulchu Itoophiyaan salphattee hin beektu. Takkaa Itoophiyaa biyya alaatii seenee daffaramtee hin beektu. Itoophiyaa biyyi biraa seentee kaaree meetirii takka kutattee hin beektu. Kaaree meetirii. Ayyama waraana Itoophiyaatiin alatti kaaree meetirii takka siin jalaale. Kaaree meetirii takka har'a kiiloomeetira 800-900 dachiin Itoophiyaa irra taa Suudaaniin harka qabdu. Yeroo mootummoota kanaan dura Hayilemaariyaam Dassaaleenyi dheengadda aangorraa bu'e daangaan Itoophiyaa ilaalala meetira takka sharafamee hin qabu. Meetira takka. Sentimeetirii takka lala. Sentimeetira har'a kiiloomeetira 800 dachii Itoophiyaa irraa akkana godhaa jirti Suudaaniin birri. Isin kan namni du'u qofa seetanii bar biyyi hin jirtu bar. Itoophiyaan gadi cabdee bar. Itoophiyaa hin salphisee bara biyyiin. Itoophiyaa gad diqqeessee bara biyyiin. Itoophiyaa bar sadarkaa hanqaaquutti deebisee bara biyyiin. Achi taa'ee Itoophiyaat farsim jedha. Bakka
Daani'eel Kibriit argate hangaa isaa itti dabalate bakka jarri kun abiyyi baqiidha bakka. Heqqa hin mootaallee jiran bakka. Itoophiyaan mootaallee akkamitti Itoophiyaadhaaf kaduutu Suudaanii irraa lafamaan fuudhin. Itoophiyaadhaaf kaduutu baadimmee dabarsitee maa kennite. Itoophiyaadhaaf kaduutu daangaa marammaa sarafamu. Itoophiyaadhaaf kaduutu ummata biyya sanii maa fixxa. Tallaaq agar jedha bakka tallaaq agar. Tallaaqummaa irraa tinnishitti deebistee barate. Tinnish hagarii goote bara. Biyya ummata miiliyoona 110 ati biyya ummata miiliyoona 2 gadi qixxeessite. Itoophiyaa sadarkaa sanii ilaaltaate Abiyyi Ahmad. Nama meeqa akka bulchaa jirtullee hin beektu jechuudha. Ummata meeqa akka hogganaa jirtullee hin beektu jechuudha. Itoophiyaan kaleessa biyya akkamii akka turte hin beektu jechuudha. Addunyaan na hinaafte jedha. Asiin lafa Suudaaniin irraa guuratte. Addunyaan na hinaafte jedha. Asiin siyaasa foorqii lafa irraa guurate. Addunyaan na hinaafte jedha. Ummata addabaabii irra dhaabeera shana. Addunyaan na hinaafte jedha. Dippiloomaasiin isaa cite. Addunyaan na hinaafte jedha. Maalitti si hinaafte addunyaan? Nama najjeesinii yoo siin jedhan hinaaffaadha. Nama najjeesinii, nama hin fixinii, nama rashanii jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo na of kolchaa. Simmeetii keessa galee haasa'e. Maaliif akkana taasa? Uummanni keenya Wallaggaa dhumaa jiru. Kaagarraa viidiyoon isaan bahin, kaagarraa sagaleen isaan bahin, kaagarraa dhoo isaadhaan rashaname isaaban qabu. Tokko kana waraanni Abiyyi Ahmad waraana waliin dhaabatee lolu isinitti himaan. Waraanni Abiyyi Ahmad namni inni ajjeesuu danda'u nama siviiliyaanii qofa. Qotee bulaa qofa. Gabaree qofa. Daldaltoota qofa. Ummata nagayaa qofa. Barattoota qofa. Ijoollee miskiina qofa. Takka waggaa 3 waraana adda bilisummaa Oromootii wal lole. Guyyama tokkocha waraana adda bilisummaa Oromoo booji'ee. Guyyama tokko waraana adda bilisummaa Oromoo ajjeesee. Tigraay baatii 11 wal lole. Mee waraana Tigraayinni hinjifatee Maqalee gale jedhe Maqalee ari'ee baase Tigraay. Maqalee baase Tigraay. Amma ammoo maal jedhaa jira mootummaan Tigraay? Guyyaa 2 keessatti Finfinnee seennaa jedhaa jira. Agartee guyyaa 2 qofatti Jeneraal Sarqaan Finfinnee gallaa jedhe. Akka inni itti galuu eetu Allahu aalam. Kana muluu waan inni ufonnate ani hin beeku. Anaa miti ka jedhe Jeneraalticha Tigraayitu jedhe. Guyyaa 2 qofatti Finfinnee galuu dandeenya jedhe. Hin galaniif hin dhiisanii saniin teenneetuma eegaa jirra. Sinii galee. Kanaaf baay'ee namatti dhagahama. Baay'ee na gaddisiisee, baay'ee na aarsee, baay'ee laphee na aarsee, ummata keenya ummata akkasirra shanan san argee obsuu dadhabee gubadhee ibiddina qabatee ibiddinatti qabate dhugaa isinitti himaa. Sinii galee. Kanaaf ummata keenya ummata Wallaggaatii sagalee haa taanu. Ummata keenya ummata Wallaggaatii haa tumsinu. Ummata keenya ummata Booranaatii haa iyyinu. Ummata keenya ummata Gujiitii haa iyyinu. Ummanni ka viidiyoo waraabamaa hin jirre ka gara jalaan dhumaa jiru saaban qabu isiniin jaa. Hagaluma iyyachuu dhufe, hagaluma dubbachuu dhufe, keessa babbayee Itoophiyaa jechuun isinitti himee Itoophiyaa jechuun hangaasaadhaarra. Mana maree jechuun hangaasaadhaarra. Mana murtii jechuun hangaasaadhaarra. Abbaa murtii jechuun hangaasaadhaarra. Namni hangaasaarraa waa'ee yoo jiraate ati mataan kee hangaasaadha jechuudha. Sammuun hangaasaa Ibraahim akka waan fayyanne namni beeku Itoophiyaa sadarkaa sanitti ilaaluu qaba. Mana maree bakka bu'ootaa sadarkaa sanii madaaluu sirra jira. Waraana Itoophiyaa sadarkaa sanii madaaluu sirra jira. Wanni fiduu danda'u takka hin jiru manni kun. Nama mala hin beeyne, nama taaktikii takka hin beeyne, nama cal'isee tumaan dirqamaan dhiibeetiniin dhiibee hinjifadha nama jedhu hin danda'amu akkatti. Kanaaf zaalima rabbiilleen hin kaayuu walumaan kalaallu ta'a. Ummanni dhumaa jira ummata kanaa tumsinu addunyaan akka nu iyyitu addunyaan akka nu bira dhaabbattu addunyaan akka ummata kana baraartu. Ummata Wallaggaaf ummata Gujii ummata Booranaa irratti jenosaayidii labsamee jenosaayidii ummata kanarra labsame kana akka dhaabbatuuf adaraa Oromoo bakka jirtan maraa iyya. Viidiyoo san miidiyaa addunyaa gugurdatti ergaa warroonni akka Dr. Qaasim Aloo, Heenok Gabbisaa jarri kunniin addunyaa viidiyoo kana qaama dhimmi ilaallatu miidiyoolee gugurdaa kanaan akka nuu geettan adaraa ummanni keenya dhume addunyaan osoo waan tokko gootee fala akka barbaaddu adaraa nuu iyya. Wallaalaan biyya qabatee warri feesbuukaa biyya qabatee Facebook irraa walii qabanii biyya qabatee namni barate achi keessa jiru paarlaamaa san keessa. Kanaaf paarlaamaan suni paarlaamaa nama wattakka hin beeyneeti. Ummanni dhumuudhaaf deema. Namni ummataa yaadu hin jiru. Namni ummataa dubbatu hin jiru. Ummanni biyya sanillee tokkummaadhaan ka'ee haa falmatu. Addunyaallee ammoo waan kana akkanatti jettee ilaaluun sirrii miti. Nutis sagalee kennaa dhageessifannu isiniin jedha. Hagaruma isiniin haasaa fayyaan haa ta'a. Nagaatti.